Harka fuunee akkam jirtu daawwattootaa fi dhaggeeffattoota Oromiyaa Global Media Corporation kun qophii gulantaa aadaati. Egaa daawwattootaa fi dhaggeeffattoota keenya kan biyya keessa biyya alaa jirtan egaa qophii gulantaa keenya aadaa irraatiin ammoo mana barumsa sadarkaa lammaffaa Utaa Wayyuu kan egaa magaalaa Baatuu keessatti argamuun egaa sirni baallii walirraa fuudhinsaa gaggeeffamu egaa sababeeffachuun har'a egaa magaalaa Baatuu keessatti argamnee mana barumsaa kana keessatti egaa gulantaa aadaa keenya kan isin biraan geenyu ta'a. Qophii kana qopheessuun kan isin waliin turu ani Lalisaa Dabbabaa gama geessa kaameraatiin Caalaa Roondasaan waliin jira hanga xumura qophii keenyatti nu waliin bu'aan affeerraa keenya. barnoota kana fiixaan baasuu muramte ka fudhatu illee fudhatee nama fiixaan bahu haa ta'u muramte ka kennu illee nama kennee wal barsiisu haa ta'u muramte amma iddoon tun iddoo caffaa jilaa jechoo muramte iddoo jilaa jechoo muramte iddoo sirnaa jechoo muramte Hayyee eeyyamamaa ta'uu keessaniif egaa galatooma akkasuma egaa sirni baallii walirraa fuudhinsa gumii gadaasaa oogaa mana barumsa sadarkaa lammaffaa Utaa Wayyuutti egaa gaggeeffamuutti jira. Kanaan wal qabatee asuma mee daawwattoota wajjin egaa wal baraatii gara egaa baallii egaa walirraa fuudhinsaa akkasuma turtii kan egaa waliin taasifnu ta'a. Mee asumaan daawwattoota wajjin dursinee wal haa barru. Tole jalqabaaf carraa nu kennu keessaniif galatooma waamicha keenya kabajanii sirna walirraa fuudhinsa baallii bara 2016 gumii gadaasaa mana barumsa Utaa Wayyuu kabajanii argamuu keessaniif gammachuu guddatu nutti dhaga'amaa galata guddaa nu biraa qabdu. Kanaaf kabajamtootaa fi jaalatamtoota sirna keenya irratti argamtaniif ammas irra deebinee baga argamtanii baga nulii sirna keenya qoodamtanii baga nuuf argamtanii jedha kabajaa guddatu isiniif mala galatoomaa isiniin jecha. Ani barataa Asheetuu Abbinaa Saatisoo jedhama kutaa 12ffaa sooshalii baradha. Yookiin saayinsii hawaasaa baradha. Kana keessatti ammootu barnoota kiyya cinaatti gumiin mana barnoota kana keessa jiraachuu arge. Sochii gumii kana keessatti sadarkaa sirna walirraa fuudhinsa baallii yookiin sadarkaa gadaa fudhachuu osoo hin geenne qooda guddaa hirmaataa ture. Keessatti hirmaataa ture. Mana barumsa Utaa Wayyuu keessatti barataa miseensa mana barumsaa gaafa ta'e gumii kana cinaa barnoota kiyyaatti gaafa arge hordofaa ture. Gaafa manni barnootaa kun asii hundeeffamu 2014 as dhufne. 2013 kutaa 9 gumii gadaasaa mana barumsa Baatuu sadarkaa lammaffaa mana barumsa qophaa'inatti argee ture. Kanaaf as gaafa dhufu 2014 iddoon nuti itti dhufne kun qullaadha uumaan qabu haalli mana barnoota ijaarsaa kennaa kama argitan kana barattoonni nu dura aarsaa godhanii warroonni amma nu dura darbanii sadaffaa ta'an baay'ee manni barnootaa kun hawataa akka hin taane baay'ee haala gumiitiif kan mijataa hin taane ture. Isa kana isaan yeroo isaanii aarsaa godhanii galanni isaa bilisummaa ta'u siidaa iddoo waltajjii ka argitan kana isaan asin nu dhaabanii nullee akka barataa miseensaatti hordofaa turre. Gumiin gadaasaa kaayyoon isaa inni cimaan barattoota harka qal'eeyyii akkasumas aadaa as keessatti badu duudhaalee safuulee garaagaraa kanneen eessisaa ture kanneen hojjetaa ture kaayyoon isaa inni guddaan kana. Anis itti aanee bara 2015 sirna kana fudhadhe. Baallii kana kan fudhate. Baallii kana kan fudhate bara 2016 marsaa sadaffaa sirna walirraa fuudhinsa baalliitiif kun marsaa sadaffaadha. Gadaan Oromoo akka seera isaatiitti waggaa 8 darbaa tura. Mana barumsaa sadarkaa lammaffaa keessa barataan waggaa 8 turuu hin danda'u. Kanaaf sirni keenya gadaan kun gadama isa guddaa Oromoo sana waan akkeessuuf barataan ji'a 8 akka walii dabarsu akka aadaa sana akkeessu akka duudhaan keenya hin cabne goonee ji'a 8 walii kennina. Kanaaf turtiin barataan tokko as keessa ka turu waggaa 8 turuu hin danda'u sababni isaa kana. Sababa kanarraan gara ji'a 8. Gara ji'a 8 siiseen. Wantoonni ati yeroo baallii fudhatteef gaggeessaa turte mana barumsaa kana keessatti maalidha? Tole baallii fudhachuutti wantoonni nuti gaggeessaa turre gadaan kuni gadaadhaa tokkumaa wal akkeessaa isiniin jenneerra. Kanarra dhaabannee wantoonni as keessa hojjennu aadaalee garaagaraa aartiitu jira, diraamaatu jira, shubbisatu jira. Kunniin garee mataa isaanii qaban. An akka hoogganaa gumii gadaasaatitti yookiin akka abbaa gadaa mana barumsa Utaa Wayyuu miseensa gumii gadaasaa kanatti wantoota hedduu hojjenna. Wantoonni hojjennu kun ana duuba koreen nama 6tu jira. Koreen nama 7 naman 7 kanaan marii godhamee wantoota aadaa keenya calanqisiisuu barnoota karaa aadaatiin abbaa gadaatiin darbu wal barsiisnaa
haati siinqee illee barnoota dabarsanii barnoonni kunillee waan aadaa keenyaa wal qabatu waan aadaa keenya calanqisiisu waan mana barnootaa kanarratti dhiibbaan finne waan barnoota keenya maddii deemu kan wal qabatu hojjetaatiin turre wantoonni bara kanaaf hojjanne sirna barnoota dabarsaa turre suuraalee garaagaraa bocaalee garaagaraa abbaa gadaa haadha siinqee akkasumallee odaa fi abbaa gadaa akkasumas artistii Haacaaluu Hundeessaa suuraa isaa kaasnee kanaaf barreeffamoota waa'ee Oromoo ibsan icciitii Oromoo 5 qaba ka jedhu mata duree isaa ka jedhu godhannee barreeffamoota hedduu nama ajaa'ibsiisan waan baay'ee seenaa qabu hojjannee kan barreessaa turre akkasumas yeroo darbee maqaa gumii gaadaasa'ootiin odaan sirna gadaa irratti sirna wal harkaa fuudhiinsa baallee irratti gaafa sirna kanaan fudhadhu odaan maqaa gumii gaadaasa'ootii as keessa dhaabbatee ture odaa kana guddisnee miseensota hedduu dabalatee aarsaa itti kaffallee maqaa gumii gaadaasa'ootiin biqiltuu hedduu guddisaa turre biqiltuu kana keessaa inni tokko maqaa gumii gaadaasa'ootiin gaafa sirna wal harkaa fuudhiinsa baallee kan dhaabate as keessa jira kan qaama argitan kana kanaaf aarsaa itti goonee miseensa hedduu waliin guddifnee asiin geenne wantoota kanneen hojjetaa turre barataa yoo dhabe araara buufnaa gadaan araara keessa seenaa barataaf barsiisaa jidduutti hojiilee gaggaarii hojiilee ciccimoo hojjetaa turre kanaaf barnoonni keenyallee akka nu jalaa hin qisaasofne waan baay'ee barnoota keenyaan wal maddii qabne bara kana hojjetaa turre haala faaruu alaabaa irratti illee yeroo alaabaan kabajamu alaabaa seeraan kabachiifna sababni isaas waan oromummaati waan faarfamuu qabuudha waan ta'eef seenaan akka hin jallanne seenaa qajeelaa hojjennee ijoollee barattootaa fuuldura dhaabannee mana barnootaa deeggarree alaabaa kabachiisaa turre sagalee tokkoon. Baalleen waliif dabarsitan sirni gadaa asitti gaggeessitan kuni mana barumsaa kana keessatti eegaluun hawaasa Oromoof akkasuma hawaasa illee naannoo kanaatiif bu'aa maalii qaba jettee yaadda? Tole akkuma beekamu gaafa gadaa jennu abbootii gadaatu jira naannoo kana magaalaa kana keessa jiranii magaalaa kana keessa naannoo ishee jiran kanneen hunda dubbisnaa kanaaf irra hirmaatan ummanni badhaan guyyaa san dhufu gadaan akkamitti darbu akka darbu hin hubata tokko kan inni lammaffaan gadaa waggaa 8 darbu sun barataa biratti akka ji'a 8 ta'u akka hubatee gala aadaan keenya maal calanqisiisaa ka jedhu nurraa hubatanii galan barattoonni kun waan gadaa ilaallatu waan aadaa keenya calanqisiisu waan safuu eegu waan aartii jabeessu maal hojjetan waan jedhu wantoota tokko tokko as keessatti daawwatanii akkaataa nyaataa dhuddoo Oromtichi kaleessuma gaafa walitti ba'u nyaatee dhugee wal baafatee gala kanneen nurraa hubatan. Sirna gadaa baalli wal hirkaa fuudhinsaatti hojiin immoo hanga too baalli sana ofirraa hin kennin hojiin hojjetaa turan baalli sana namni fudhate sun haala amma dhageenyadhaanii hamma immoo guyyaa baalliin itti kennamutti maaltu akka barbaachisu namni immoo baalli kennu kun immoo akkamitti gammachuu akkamiitiin nama baalli fudhatu sana simata kan jedhu kan waliin ilaallu ta'a. Barattoota keessaa barumsa kana qofatu immoo guyyaa baalliin kennamu kanarratti argamu haala kamiin manneen barnoota biraan ni waamamu. Dursa abbootii gadaatiif waamicha goona. Kan ittiin deemaa waan gadaati isaantu beeka isaan jalatti hiriiree waan hojjennuuf dursa abbootii gadaa waamicha goona. Itti aansinee manneen barnoota gumiin gaadaasa'oo keessa jiruuf waamicha goona. Akkasumas waajjira aadaaf turizimiitii waamicha goona. Waajjiraalee dhaabbata garaagaraatii waamicha goona. Akkasuma manneen barnootaatiif goona uummata naannawa keenya jiruuf waamicha goona. Waamicha godhamu kanarratti qaamman kana mara erga waamne hin kabajamaa abbootiin gadaa sun eebba qaba sirna gadaa keessatti daadhiitu jira hin biifanii tuftoo qaba dhandhama qaba wantoota kanneen waan aadaa keenya calanqisiisu waan gadaa biraa hafe hojjannee turree argisiifnee daadhii qabnaa itti biifnee itti argisiifnee aadaa keenya calanqisiifnee itti dhiichifnee baallii kana kennine. Daawwattootaaf dhaggeeffattoota keenya qophiin keenya akkuma itti fufetti jira. Mee amma immoo kan nuti waliin laallu gaheen haati siinqee sirna gadaa kana keessatti sirna wal hirkaa fuudhinsa baallii keessatti qabdu maali kan jedhu kan waliin laallu ta'a ammayyuu waliin bu'a. Hayyee galatoomaa ulfaadhaadha akkasuma illee mee daawwattoota keenya wajjin wal bariitii mee gaheen haati siinqee sirna baallii kana keessatti sirna gadaa kana keessatti qabdu maali? Carraa naa kennuu keessanii guddaa galatoomaadha. Dursee maqaa kiyya ibsuu barbaada Aantu Hamid jedhama. Soshaalii baradha kutaa 11 ayi baradha. Ani gaheen haati siinqee qabdu dubartii ollotti olii araarsuu mana barumsaa keessa namoota olii araarsuu warroota immoo miseensa ta'aniiti hojjechuu barbaada ofii harkifnee hojjechiisuudhaaf isaan
warroota deeggarsa mana barumsaatirraa gargaarsa gaafannee yookiin miseensa keenyarraa gargaarsa gaafannee wantoota adda addaa hojjechuudhaaf kanaaf haati siinqee gahee as keessaa qabdu isiin araara buusuudhaaf siinqee qabattee araara buusti. Ayyee daawwattoota fi dhaggeeffattoota keenya egaa haati siinqeen egaa sirna gadaa keessatti akkasuma egaa akka mana barumsa Utaawaayuuttis egaa kunoo haati siinqeen egaa namoota barattoota fi barsiisotas haa ta'u karaa adda addaatiin egaa akka tasaa ta'ee walitti bu'iinsi uumame siiqee kana qabattee akka araara buustudha egaa kan ishiin nuuf kaaftee mee dhumarratti gaafii tokko kan isiif kaasuu barbaadu guyyaa egaa baalli egaa itti dabarsan geessanii jirtu. Akka magaa dhagaatii turre guyyaa kana keessatti haati siiqqee baalliin kun akkamatti itti fufee egaa akka darbuuf maal gochuu qabdi guyyaa sana gaheen ishii maalidha akkasuma dhaloota itti darbee akka deemuuf maali dhaamsati qabdu. Dhaamsi an qabu haati siinqeetitti siinqeen akka darbuuf siinqee haati siinqee kan siinqee fudhatturraa isaan hundumaayyuu jalatti reessiste isii duuba dhuftuufillee barumsa dabarsitee fi akkaataa ittiin bulchitee akkaataa siinqee ittiin qabattee akkaataa araara ittiin buustee dura irra dhufte san hunda isaatu ittiin himtee karaa kanarraa siinqee qabadhee karaa kanarraa araara buusee jettee ittiin himtee warroota isii duuba jiru san barsiistee dabarsitiif. Daawwattootaaf dhaggeeffattoota keenya egaa amma immoo gara warra baallii egaa fudhachuuf qophiirra jirutti dabarreetii jirra. Egaa isaan waliin immoo turtii kan qabaannu ta'a. Egaa ammayyuu nu waliin bu'aan egaa affeerraa keenyaa ta'u. Ayyee galatooma ulfaadhaadha. Mee asumaanis mee egaa warra baallii fudhachuudhaaf qophaa'ee faayamee akka aadaa Oromootti egaa wayyaa aadaa Oromootiinis ta'e hundumaan babbareedee egaa gara kanatti egaa argameedha. Mee asumaan daawwattoota wajjin wal bariitii akkasuma mee egaa baalliin maal akka ta'e maalitu akka isinirraa eegamu fudhachuudhaaf qophii akkamii akka taasiftan asumaan daawwattoota keenya wajjin wal bariitii dursa. Maqaan koo Barataa Edee Hojiiwwan jedhama. Kutaa 10ffaa baan baradhaa sooshaal saayinsii jechuudha. Guyyaan har'aa kun immoo guyyaa wal harkaa fuudhinsa baalliiti. Baallii kana fudhachuudhaaf ammoo qophii guddaatu jira jechuudha. Baallii wal harkaa fuudhuuf ammoo gammachuu guddatu jira. Baallii kana gammadaatiin wal nyaachisaa wal baasaa waan garaagaraa wal barsiisaa akkasumas hawaasa affeeramee dhufe waamamee dhufe kana hunda nyaachisaa wal baasaa bashannansiisaa barsiisaa boorsaatiin walirraa fudhachuu qophiirra jira gammachuu guddatu keessa keenya jira jechuudha. Asumaammee egaa warri baalli isiniif kennu kun dhangaa adda addaa qaba akkasuma gama aartiitiin faayamee waan hundumaan egaa qophaa'ee isin eegaa jira. Isin immoo gahee keessan egaa mee akkamiin qophooftanii dhuftan maal hojjechaa turtanii baalli kana fudhachuudhaaf? Nus ammoo akkuma beekamu isaan duubatti hirree jalqabumayyuu namni baalli fudhatu nama handhoolee irra gahee jedhama. Namni handhoolee irra gahee jechuun nama ammoo gumii kana keessa yookiin ammoo sirna abbaa gadaa kanatti jala dhiyaatee abbaa gadaa duubaa hiriiree gahee inni taphataa ture. Baratee isa duubatti hiriiree gahee guddaa isa wajjin taphate kan sirri kennamuuf jechuudha. Isa jalatti wal dhiyaate nu ammoo kaadhamuuf guyyaadhaa kan ammoo baallii kan fudhatuuf ammoo qophoofnee keessi keenya ammoo bashannanee hawaasni keenyas ammoo akka itti gammaduuf gammachuu guddaa walirraa fudhatuuf qophaa'uun keenya ammoo anas gamanamaa gammachuu guddaa dhagahama. As keessatti ammoo gahee isaaniin duuba taane isaan cinaa gorree waa isaa hojjetaa turan gargaarree jajjabeessinee guyyaadhaa kan ammoo walirraa fudhatuuf qophoofneerra jechuudha. Asirratti wanti nuti ittiin qophoofne baallii kan fudhatuuf dhufne ammoo nyaata aadaatti jira dhangaa nyaata aadaa garaagaraa keessa wal dhandhamsiifnee daadhiitu jira daadhii walitti biifnee walii tufnee walirraa fudhannaa jechuudha. Mee egaa bara baallii egaa bulchuuf fudhachuuf jirtu kanatti wantoota ati hojjechuuf kaayyeeffatte maal fa'a? Akkuma isaan hojjetaa turan san irraa ilaalee anis immoo kana caalatti immoo hojjechuun qaba jedhee karoorseera. Mana barumsaa keessatti immoo safuuwwan garaagaraa karaa ittiin cabu fakkeenyaaf barataan barsiisaa kabajuu dhabuun safuu akkasumas namni tokko tokko dogongoraa hojjechuu danda'a. Karaa aadaa keenyaatiin immoo akkuma isaan warri tanaan dura gadaa kana hojjetaa araarsaa turan san caalatti araarsee nageenya jaalala buufnee hojjechuu qabna jennee karoorsineerra jechuudha. Baay'ee galatoomii ulfaadhu mee asiin egaa akka naannoo kanarraa wabeeffadhetti miila qorii fi mata qorii waan jedhamutu jira. Kun immoo guyyaa Oromoonni waa dabarsuuf sirna gadaa gaggeessuuf akkasuma wantoota garaagaraallee raawwachuuf jedhan waan kun akka naannoo kanaatti ni jiraata. Kanaan wal qabatee abbaan murteen illee akka gidduu isaanii jiru wabeeffadhee jira. Mee guyyaa baallii wal harkaa fuudhan kanatti mee waa'een isaanii warra miila qorii mata qorii akkama abbaa murtee kun maalidha? Akkuma beekamu dubbiin tokko gaafa ammoo jilli tokko akkuma ammoo cidha jedhamu sirna jedhamu kan ammoo gadaan kun jila qaba. Gaafa ammoo baalliin kun darbu
jaarsatu jira. Jaarsi kun immoo jaarsa qora miilaa fi qora mataatti jira jechuudha. Isaan gidduu immoo kan jiru abbaa murtichaa jechuudha. Abbaan murtichaa kun waan isaan lamaan irra walii galan murteessaa jechuudha. Namni lamaan kun qofti immoo uumaa tokko wal jala deemuu hin dandeenyeef namni isaan gidduu jiraatu qaba. Abbaan murtii jechuudha. Kanaaf qorri miilaa qora mataa jedhamee adda baha. Kanaaf qorri mataa waame immoo qorri miilaa isa duuka bu'ee waliin deemanii jechuudha. Qorri mataa koottoo jedhe qorri miilaa dhufee jedha. Akkasanii wal jalaa bu'aa deeman. Waan isaan lamaan irra walii galuu dhaban ammoo huuruu kennan. Taa'aatu jira. Isaan bira namootatu jira waan ta'eef taa'aa sun ammoo huursee fi yoo qorri miilaatti huursan qorri mataa ammoo huurumoo naa huursan moo si huursan jedhanii wal gaafatanii gaafa ammoo qorri miilaa sana huurfamee jedhamoo isaan lamaan gara itti huurfame isaa waan beekaniif naa huursan jedhanii irra walii galanii kan huursaniif fudhatee abbaan murtiis ammoo murtii irraan gahaa jechuudha. Akkamitti mee akkaataan gaggeeffama dabarsa hunaa kun mi'aasni? Akkaataan baalliin kun ittiin dabarfamu baalliin kun baallii guchaa dabarfamu malee icciitii qaba. Kan fudhatuu fi kan kennu baallii kan kennu sun jechuudha. Wayyaa tokko walitti uffatan. Wayyaa kana walitti uffatanii baalliin karaa iddoo isaa ta'e walii kennama. Gadaan Oromoo icciitii waan qabu icciitii sana immoo baallii harka jalaatiin wayyaa tokko walitti uffatanii wayyaa jalaa walii kennan. Baalliin darbuu isaa immoo baallii guchii walii kennu isaa haa beekamu malee waan isaa walitti kennan sun immoo uummanni hin argu. Kanaaf ammoo baalliin dhoksaan kennamaa jechuudha. Ayyee galatooma ulfaadhoo. Haati siinqee ammoo egaa sirna gadaa Oromoo keessatti gahee maalii qabdi kan jedhu egaa amma moo turtii kan waliin taasinu ta'a. Haati siinqeen egaa nama dhiyoo kana cinaatti argitan kuni warra baallii egaa fudhachuudhaaf egaa qophii taasisanidha. Mee asumaan egaa daawwattoota keenya wajjin wal bariif. Maqaan koo Gannat Kurkuriin jedhama. Barattuu Gannat Kurkuriin jedhama. Sooshaali kutaa 11 baradha. Egaa haati siinqee gaheen isiin gumii kana keessatti qabdu. Egaa siinqee kana qabattee araara buusti. Durbi gaa akka aadaa Oromootti seensa kan jedhamu jira. Itti aseennaa jechuudha. Aseennaa sunillee immootu siinqee kana qabattee hogguu dallaa yookiin axara abbicha seenaa hartuu san keessa hogguu darbattee buuste. Miilaanis seenuu baattus siinqee kana darbattee hogguu buuste. Seentee jedhama, aseennaa jedhama. Siinqeen isaafis gargaara. Gahee sanallee qaba jechuudha. Siinqeen gahee sanas hin qaba. Egaa kan biroo immootu nama wal lole yookiin wal dhaban irratti immootu yoo wal lolaa wal dhabaa sa'aatuma san keessa jiraatanis hogguu siinqeen haati siinqee jidduu siinqee qabattee hogguu jidduu buute. Bakka lolli sun dhaabataa ni araarfama, hin araarsiti. Egaa baallii kana fudhachuu kootii fi hojii gaggaarii hojjanneeti kan duraas hanga ammaatti geenne. Egaa fudhachuu kiyyaafis fudhadhee illee immootu hojii gaggaariin hojjadha jedhee yaada. Hojiin gaggaariin immootu isa keessaa aadaa fi duudhaa ijoollee lafaa dhufanis ta'ee kan dura hin deemnes ta'ee barsiisnee wal taanee waliin hojjannee aadaa fi duudhaa barsiisnee safuu barsiisnee haati siinqee maal akka hojjechuu qabdu kanneen barsiisuun barsiisa jedhee abdiin qaba. Ayyee daawwattoota fi dhaggeeffattoota keenya qophiin keenya egaa kanarraa egaa ulaantaa aadaa keenya kanumaan xumura qophii birootiin hanga walitti deebinee dhufnutti nagaatti nuuf tura.